ati khami lamaan kana keessa nama egaree sarratti tilmaammatee dalagaa jiru moo nama khaleessa sarratti paarkii godhee dhaabbatee khaleessuma isaa taa'ee galgala ganamarra deddeebi'u. Ashama harka fuunee daawwattoota keenya bakka jirtan marattuu nagayaa fi guddinaa fi milkaa'inaa fi akkasumatti rahmanni rabbii isiniif haa heddummaatu bakka jirtanitti jecha har'aan tanas deebi'ee dhufee isinii wajjin turuudhaa fi turtii gaariin isiniif hawwa. Har'aan tanagaa akkuma isinin jee haalli yerootii fi haalli dalagaatiyyaatii fi wanni adda addaa namoota adda addaatiin namoota hedduu wanna qunnamsiisti waan taateef nama lamaa jira waan isin ajaa'ibsaa jechuun muuxannoo tiyyarraa yookaan mudannoo namuudatteerraa gunifiin ka'e namni lama tokko khani boruu isaatiif hegaree isaa jaaruuf sosso tokko immoo khaleessa irratti paarkii godhee dhaabbatee khaleessuma san qofa ani khaleessa akkasin ture ani khaleessa akkanan ture jedhu jechuudha. So ati khami lamaan kana keessa nama hegaree sarratti tilmaammatee dalagaa jiru moo nama khaleessa sarratti paarkii godhee dhaabbatee khaleessuma isaa taa'ee galgala ganamarra deddeebi'u. Okay. Uummanni barreessonni adda addaa maal jedhan isinitti fakkaata? Your past doesn't equal your future jaan. Khaleessi khankee hegaree khankeetii wal qixaa miti jaan. Unless you live there. Khaleessi fi future khankee yookaan hegareen khankee khani wal qixa ta'uu yooni fi ati khaleessa khankee qofa irratti dhaabbatteedha. Yoo khaleessa khankee keessa jiraachaa jiraatteedha. Obboleessa khiyyaa obboleettitiyyaa baga nagayaan dhuftan. For sure hundi keenyahu deemuu barbaadna if dura deemuu barbaadna if dura sosoodha barbaadna. Haa ta'u garuu khaleessa keenya irratti hedduu xiyyeeffanna. Khaleessi khiyyaa hegareetiyyaaf maal godhaa jira? Khaleessi khiyyaa fi hegareen tiyyaa maaliin gargar bahuu qaban waan jiru bal'inaan laalla. So hegaree fi boru dubbiin jechi lamaan kun waan adda addaati. Hegaree kan itti tashattee itti xiyyeeffattee itti laffaatee irratti dalaydee boru bira geessu khaleessi khankee garuu it's khaleessa already khaleedha dabree jira jechuudha. So waan isin ajaa'ibsiisa jijjiiramni milkaa'inni guddinni sadarkaa gurguddoo irra gahuun yookaan khaleessaa fi arri garaagarummaan isaan qaban waan lamarratti khadura dursoo positive mental attitude sammuu tanteetiitu khaleessa irratti paarkii godha sammuu tanteetiitu no ani boruufin dalaguu qabaa iftaaniifin dalaguu qabaa hegareefin dalaguu qabaa amataafin dalaguu qabaa amata shaniifin dalaguu qabaa amata kudhaniifin dalaguu qabaa sammuudha wanni hundinuu kan jalqabus kan raawwatus. Mental attitude. Saniif jaani mental attitude. Maaliif ilaalcha kan kee khaleessa irratti paarkii godhee dhaabbate. Ani akkuman isinin jee dalagaan tiyya bikka adda addaan nageessiti. Addunyaa tanarrattis biyyee hedduu nageessiti dalagaan tiyya. Yoo xiqqaatte biiroo 5 fi 6 oliin qaba biyyoota adda addaa keessatti. Nin deema. Gurraacha wajjin hin dalagaa, adii wajjin hin dalagaa. Okay, nama keenya wajjin hin dalagaa, nama addunyaan tun qabdu irra hedduu isaa China wajjin hin dalagaa namoota hedduun wal arka. Jechuun maal jaan maaddaa takka irratti namoota kana hundaa'uu argita biyya hedduu waan deemtuuf jecha. Namoonni garuu biyyoota dila kana keessa jiru namuma lama. Takka khaleessa keessa dhaabbatee takka immoo khaboruuf tashataa jiru, khaboruuf dalagaa jiru, khaboruuf akka gaariitti tilmaammatee dalagee khufee kha'u. So sanifu ati kham keessa jirta waan injeesi gaafadheef sanifi. In anyways khana hundaa'u kan murteessu ilaalcha nuti qabnu jechuudha. Ilaalchi nuti qabnu khaleessa irratti akka nuti hin dhaabbanne khaleessa irraa akka boruuf dalaynu akka iftaaniif dalaynu akka guddinaaf dalaynu amata akka irraa amata lamaan akka irraa amata sadeen akka irraa akka nuti jennee akka gaarii dalaynu kan godhu ilaalcha ati qabdu. So ati khaleessa irratti paarkii goote moo khaleessa irraa dhaabbatteetu machuma garagaltee dhaabbattee ilaalaa jirta moo fuula kan kee dura if dura ilaalaa jirtaadha. So percentaan 90 milkaa'ina keetiif yookaan jijjiirama keetiif bultii tee keessatti haa ta'u barnoota kee keessatti haa ta'u hojii kee keessatti haa ta'u adeemsuma deemtu kana keessatti haa ta'u fiildii feetee keessa yoo jiraatte murteessituun ilaalcha ati qabdu jechuudha percentaa 90
برسنتا سقلتمني إلى الشاتي قبض إلى الشاتي قبض سنتو يوني في positive attitude تيو خاهو إلى الش بريدا في قبض في دلقاتي في قبض في تجرا ما في قبض خطيوته هي إلى الش خنجي أكاتي إفدرا تركام فتو أكاتي إفدرا ديمتو أكين دابني هجريت أنت تفكرت كجارتي تلمامتي ديمتو سيقودا جتول برسنتا سقلتم جنامي برسنتان قرآن هفته هو برسنتان قرآن هفته وانتو تكنيكا أدا تكنيكا أكمتين خرادة ما أكمتين بكسم بها أكمتين تبرسان الربها وقولي في بشان نمودته بشان الرمالين ديما تكنيكا ملكاو بربادا تكنيكني برسنتان قرآن قفا مرتيس أو بلي سخي خاني وادلا قودف وان قدوتك أومو دف وان قدو أومو قولي في نسنجان ساينتيستي توا سننجا هنجيرو دلقو متن تيسان دلقا دلقو سان كيستي وخاو برنوتا براتو سان كيستي يو خاهو بكو مجيرتو سان كيستي the best تاو دفاتي دورا إلالشي خان كيسي راورا قبض إلالشاتي فيف قبضو إلالشاتي دلقا دف قبضو إلالشاتي يرو دف قبضو إلالشاتي حواسوما دف قبضو إلالشاتي فيا دف قبضو إلالشاتي قبضو ججيرم مودا قبض إلالشي سو يوف خان ججيرم نتاتي وصوني في هنگا فيتي سبورتي دلقا قلت بك جرتوتي دلقا دن دلقانين جيرامانين نين قد جتي دلقا قلت هنگا إلال خان كين جيرامين تبكا تكليغا وندنديس سنيفو تشيك إفكودي إلال خان كي قفا تشيك قد أكاتي إف جيرو دفكا غارتي بوكاتي وان خيسا جرتو سان خيسا بوكاتي على لالتو قدينا لالتو جيراما لالتو بهابو إلالتو هنداو خاسي قدو لالتو سمو تنتي خيساتي كبدو إلال سمو خيني خيسا جرو حالا مرتسا جيشو سو Sanif, your attitude determines your future and your fortune جان. إلالش خانكي هجريتي تيفي شرّا خانكي خان مرتيسو إلالش خيتي أشودا. fortune أتينين كبا يخاو شرّا أتينين كبا تجتي لالتو يخاو future أتينين كبا يخاو هجرين أتينين كبا جتي عدو إلالش خانكي ترتشون دويدي. نموت هار كمرتي أمالين قرودن ده شرّان تيجتنا. جيسي إلالش إساتي تجتي سامبيسه نموت لكي أنا وان تكغرون كبا جيرامون كبا وان خنا جيرودان كبا أكنتي نيالمي تكنتي يالون كبا خنا هنداو خناتي غوريس فين غورين سينجو سموتان تيتهجور سو سموتتي أكغارت تشي غوري سو ذات بكبر بعد في بكبر بعد في حالة برباد خيستي يرو برباد خيستي وان برباد سناركتي وان برباد سانغو فجولف دوبا مالتنا برباديس وريت سي برباديس خادرا دورسو جيرو تنتي جيرو بربادا جيرو تنتي هيغاري تنتي جيرو بربادا هيغاري بريدو هيغاري غوني في جنة بعد يرهدون خيني وني نتي تشنوف وني نتي كوبو ينوف هيغاري في برو تينيافي سنيفو برو تنتي فيو تشتو خبر بعدو تاتي وني في هيغاري خانكيتيف إفاجو خبر بعدو تاتي خادورا دورسو إلالش جيرو كمنا جنة متي سموتين يخيسا مايكرو وانتي كاجرو سالال ماني نسنجا I don't know سيريتي كاجرو إلالش رتي سنجيرو سوفتويري سنجيرو بربادا خدو درسو إلالش خان كي جيرو مودف أكو ليغاليتي خان بكوتين الدنيا دا يخاو هيوني الدنيا دا والجهه دبتيرتي خدو درسو اتقافة مما أنا تفرد تجي اتقافة مما فرد إلالش خان كي يوني في سنتهي وان ستي دفوفي وان سيكون نموفي ركنا سيكون نموفي وان جيرو تنتي خيستي أكا فيلمتي تيسيل هالتو خانا هون دافو اتقافة مما خافرة تسيهم عليه نمني على سجيجيرو هنجيرو واني على رفي سجيجيرو هنجيرو so responsibility mindset يخاو accountability mindset سناتو اتقافة مارا نمتو كلين جيجيرا ما خيرت اتقافة ماميتي وري خي خانا دهي وخاو ورين أني رادا لده جيجيرا ما خيرت اتقافة ماميتي إسان أنا خنا كان جيرو الدنيا تنردفو نقولن هجسي جهين ساني جتراوته برسيسون خينا جيرون دندان جهين ساني كوبينا نبرسيساني أكنتي بريسو في أكنتي دبسو في أكنتي دبادو في أكنتي كراو نبرسيساني جرا جهين ساني جتراوته نمو جهيرا كبجيرو الدنيا تنخيستي جهين تنتي جيرو تنتي ترتي جهين قدون نمني جهي قداك أبوسي سنيفو اتقافة مما فودتي مالين قدو قبا أكمتين إفجيرو قبا أكمتين شراتي يجيرو قبا أكمتين أديم سخي خان يجيرو قبا أكمتين سموتي يجيرو قبا أكمتين شراتي يقفو سنتهين هيغاريت يجيرو دندا نمتو كلين اتقافة مما فودتون دندا وجيرو تنتي خيست أكتا ساعته هي أكو مريفو سنجي ورين خالي سرتي باركي قولن سن باستي رت خالي سرت دينغدرت أما تشاننا كارت أما تخورنا تناندورة توريرت ورين باركي قولن نوتي كنا توري أنا كنا توري أني جوبزين توري أني بر كلاسيتي تكوفان بهان توري يو خجوتاتي
already jecha sarraa fi haasaya sarraa wanni ati hubattu inni kuni khaleessa irratti xiyyeeffataa jira. Injifannoo khaleessa irratti, beekumsa khaleessa irratti, tattaaffii khaleessa irratti xiyyeeffataa jira. Tattaaffii khaleessaatii fi beekumsa khaleessaatii fi bikka ati jirtu khaleessaa suni if dura si oofuu hin danda'an. If dura deemuudhaaf, if dura haasa'u, if dura tilmaammatu, if duraaf tashatu, if duraaf qophaa'utu irraa barbaachisa. Ilaalchi lamaan kun garagara. Ilaalchi lamaan kun khara deemu jiran. Kun khara khaleessa deema, kun if dura deemutu jira. Namni if duba deemu fi namni if dura deemu wanta qaquluu hin danda'u ni beektanii namni hogguunii fi konkolaataa oofu, hogguu makiinaa oofu. If dura deemu, if dura laala. Of duuba deebi'u garuu ni cinqata maaliif makiinaan na dhufee laata jee takkatiif durattis mataan isaanii dhukkuba mormi isaa isa dhukkuba cinqiinuu isa dhukkubsiti. Irra hedduun keenya waan khaleessa irratti paarkii gooneef waan khaleessa irra dhaabbanneef jecha if dura keenya jaaraan jirru if dura keenyaaf tilmaamataa hin jirru if dura keenyaaf waan takkallee abuuraa hin jirru jechuudha. So the right attitude yookaan ilaalchi sirriidha. This is my own life. Jiruun tuni jiruu tiyyaa. Qofaa guddina khiyyaaf dagaagina khiyyaaf fayyaa tiyyaaf bareedina tiyyaaf qabeenya khiyyaaf xiisha khiyya qabu qabee abbaa qabeenyaa ta'uuf abbaa beekumsaa ta'uuf abbaa humnaa ta'uuf hayyuu ta'uuf okay wantoota ati barbaadu bakka ati fiildii ati keessatti mul'achuu dagaaguu barbaadu irratti itti gaafatamummaa 100% fudhachuun qaba jennee amanuu qabna khadara dursooti. Jiruutan ta'e guddisuudhaaf, jiruutan ta'e dagaagsuudhaaf, jiruutan ta'e miidhagsuudhaaf itti gaafatamaan guddaan naannoo kee, hawaasa kee, beekumsa kan kee, fiildii ati khaleessa baratte, biyya tan ta'e taate keessaa dhalatte, naannoo ati keessaa dhalatte, gosa tan ta'e no way. Kan murteessu kan itti gaafatamummaa guddoo qabu obboleessa kiyya obboleettii tiyyasi. Saniifuu ilaalchi dura guddaan ati khaleessa irratti akka ati paarkii hin goone if dura tarkaanfattu. Khaleessa irraa if dura akka ati deemtu. Khaleessa irra dhaabbattee hegaree tanti akka ati shalee osoo hin ta'in khaleessa irraa waa barree dabruudhaaf murteessitee kaka'uu qabdu kaduraa sihii jechuudha. So this is my own life jettee lafaa haatee deemuu qabda. This is my own life. Tuni jiruu tiyya. Tuni murannoo tiyya barbaade, tuni laffaatii tiyya barbaade, tuni ifaajjii tiyya barbaade jettee lafaa ka'uu qabda jechuudha. Kadura dursoo. Halamadaa I'm the owner of my own life. Milkaa'inaafis, guddinaafis, jijjiiramaafis, bakka guddoo ga'uufis, tabba ba'uufis, laga ce'uufis, rakkina adda addaa kan naqunnamu hiikuufis tuni jiruu tiyya. Kuni jiruutiyya tanaaf itti gaafatamummaa qabdu anaa jettee murteessee lafaa ka'uu qabda. Reedduun keenya nama eegu jirra nama dhufee life saver jaaniin mitis namni tokko dhufee akka life teenya tana akka jiruu teenya tana jijjiiru adeerri kiyya tokko dhufee jidduu seenee akka jiruu tiyya jijjiiru yookaan haboon tiyya takka dhuftee akka jiruu tiyya jijjiirtu yookaan sammii rakkillee jechuun wanni hin eeggamin tokko dhufee jiruu tiyya tana akka life saver ta'anii jiruu tiyya na jijjiiran eegaa jirra reedduun keenya. Jijjiirama kan keetiif hegaree tantee jijjiiruudhaaf hegareen tantee tajijjiiramtu taati barbaaddu taati hawwitu abbaa qabeenyatiin taa jettee miti abbaa qabeenyaa ta'uudhaaf siitu lafaa ka'ee jalqabiinsa jalqabaa qarshii takka barbaadee qarshii takkiitii san qarshii fi sumuunii godhuudhaaf lafaa hawwu qabda. Jalqabiinsa jalqabarraa. Beekumsa tokko qabdaa miti beekumsa tokkichaa qabdu san beekumsa lama godhuudhaaf jalqabiinsa jalqabarraa siitu sosso'uu qaba. Siitu dura lafaa ka'ee maal deemuu qaba jechuudha haga tokko. Siitu sosso'uu qaba. Sosso'iinsaati sossootu sanarratti namni biraa meebii akka si gargaaree yaadan si gargaaree karaa dalagaa sitti himee si jijjiiruu mala ta'a. I don't know garuu atiitu sosso'uu qaba. Yoo abbaan iyyate firri dirmataa akkuma warra keenya jee. Saniifuu dura dursoo jiruu tiyyarratti itti gaafatamummaa haa fudhatuu qabu ana jettee amanuudha qabda. Yoo karaa dalagaas deebittees dalagaa jirta. I am working for my own benefits. Kanin dalagaa jiru. Kanin ifaajaa jiru. Bahabu'ii hedduu keessa kanin dabraa jiru. Rakkachaa kanin jiru. Hirriba dhabaa kanin jiru. Haadha fi abbaa tiyyaaf jeetii miti. Yookaan namoota naannoo kiyya jiruuf jeetii miti. It's for my own sake. Ifiif jechan dalagaa jira. Ifin fayyadu dalagaa jira. Ifirraa hiyyummaa tiisuudhaaf dalagaa jira. Ifirraa jiruu tiyya jijjiiree anis bor hiriyoota tiyyaa kiyyaa walqixa deemuudhaaf
fayyaati jalatti bakka na barbaachisetti maallaqa na barbaachiseen yaalamuudhaaf bakka na barbaachisetti maallaqa hangan fedhe dhangalaasee akka namni jiraatutti addunyaa tana keessatti jiraachuudhaaf hin dalagaa jira malee namaaf yookaan alaa nama na arkuuf dalagaa hin jiru. Kan hin dalagaa jiru ifii jecha ifii kanaaf jecha yookaan ifii tanaaf jecha dalagaa jira jee nam tokkoof waan isin ajaa'ibsa namaaf hin dalagaa jira jee namni yaadu. Gaafa namni isarraa usee yookaan namni inni dalaguuf sun yoo isa galatoonfachuu baate jechuutti dhaaba. Namni fi dalagoo fayyaada hin barbaada namarra hin barbaadu. Fayyaada hin tantee jiruu teeta jijjiiramte. Fayyaada hin tantee beekumsa kan kee kadabalataan ofirratti argatte. Fayyaa tantee kan dabalataan eeggatte. Qaama kan kee kadabalataan eeggatte. Baank akkaawuntii kan kee kadabalataan ol kaayyatte. Jiruuteetiif waan si ajaa'ibsa makiinaa bareedduu yoon fi ati oofte makiinaa san namni yoo si arge waaw makiinaa tana biddee yoo baga gammade siin jechuudhaan alatti makiinaa san hin kadeemu haa bahaa bu'ii salfirraa eewalame haa horofa adda addaarraa yookaan rakkina adda addaarraa eewalame eenyu siitu ittiin bashannana jiruutantee sii laaffistee konkolaataa qabaatuun jiruutantee laaftuu sii goota. So nam tokko miti jechuun nam tokkoo fi miti ati kan makiinaa bitate makiinaa tantee san yeroo takka namaaf raayidiin kan itti ta'a I don't know. Garuu jiruun talaaffatteef siifi maatii teetiif hawaasa keetiif yoonii fi hawaasa kan gargaartu taate. Garuu irra guddaan jijjiirama dura siitu jijjiirama gaafa ati beekumsa harkatte siitu dura jijjiirame. Gaafa ati dura beekamtii harkatte siitu jijjiirame. Gaafa ati dura galii bareedduu harkatte siitu jijjiirame. Jiruun suni jiruuteeti jiruun bareedduun jiraachaa jirtu suni siitu dura dandama jechuun waan mi'aawaa yookaan miira bareedaa kan itti dhagahamu dura sii. Hiriyoota kan keetii wajjin ogguun fi deemtu miirri bareedan sitti dhagahamu sii. Yoon fi immoo keessa kan kee keessaa waa hin qabaannellee dura kan miirri gaddaa sitti dhagahamu sii. Saniifuu kaleessa keessa dhaabbataa jirta moo hegareetan teetii fifaajaa jirta itti gaafatamummaa guddaadhaan lafaa haa'uudha qabda. I have to build my own empire jettee amanuudha qabda. Jiruun addunyaa tun jiruutiyyaa hagan jiraadhuti kabajamee harkadhee kennee right jiraadhee namas jiraachisee. Akkasii miire yoo ati mana qabaatte mana kan keessan ifiif duratti gammaddaa saniin booda ogguunii fi hiriyoonni kan keessatti dhufan yookaan immoo firri kan keessatti dhufan si wajjin jechuun si jalaan oolan isaan dura siitu mana san keessa jiraate. Yogguunii fi abaluuf roobe nuufillee haa qacacuu jaawarri keenya maal jechuudha yoo si roobe anillee rooba kan keessan dura katti rooba kan keessanitti gammadu haa roobni sun dura ooyiruusaa fayyaduuf sihi. Dalaguun kee itti amanuun kan kee ilaalchi kan kee dura fayyadu si argachuun kan kee fayyadu si rakkinni kan kee miidhu si dura saniifuu itti gaafatamummaa 100% fudhattee jiruuti jijjiiruudhaaf itti gaafatamummaa 100% fudhadheetiin lafaa ka'uu qaba jettee amanuu ka qabdu si jechuudha. So kana jechuun maal jechuudha hin haasa'ini godhi don't talk do it hin haasa'in godhi gochatti jijjiiri haasa'uun nama jijjiiru. Bakka ta'anii yaada kennachuun bakka ta'anii bakka itti wal gahanii ta'anii kunis kana jaa waan isin ajaa'ibsa ani isinitti himee miti maatiin tiyyees hedduudha faamiliin teenya hedduu waan taateef yeroo takka ni jiranii ijoolleen xixiqqashoon dargaggoo nama 15 16 17 dhufaniitu saniituma ta'anii numa haasawaa oolanii haasawaa bulan yoo isaanitti haasawni sun jijjiiraa jira jedhanii yaadan ta'a I don't know. Unfortunately garuu haasawni sun takkaa waan takka isaaniif jijjiiree hin beeku. Ganama ogguunii fi dalagaa bahu sachuma jiran isaa numa haasawan ta'ani. Galgala ogguunii fi galis numa haasawan ta'ani. Haasawni nama tokkollee hin jijjiiru. Haasawni nama tokkoonillee wal siin qixxeessu. So haasawurra hojjedhu. Haasawurra ka'iitii yaali. Yaaliin tantee suni guyyaa tokko yaaltee miti itti aantee yaalta. Saniifuu gaafa kaan akka gaariitti karaan sun sii laaffatee deema. So teenyee eeguu hin qabnu. Wani nuti teenyee eeggannee nurraa jijjiiramu hin jiru so take action gochaan hegarii tantee san jaaruudhaaf lafaa kaa'i. Rabbiin maaliif ija lama nuu kenne? Gurra lama maaliif nuu kenne? Ija lama wanni nuu kenneef akka hegaree teenya ittiin ilaalluufi akka hegaree teenya ittiin mil'annuufi akka boruu keenya akka gaariitti maal goonuufi xiinxallee waan ijaan seenaa akka gaariitti itti karoorfannee daleenuufi akka nuti waan daleenuu irratti xiyyeeffannee waan barbaadnu san irratti xiyyeeffannee jijjiirama barbaadnu san irratti xiyyeeffannee bakka guddoo gahuu barbaadnu san irratti xiyyeeffannee itti deemnuufi
ija lama wanni nu kennameef wanni gurri lama nu kennameef wanni harki lama nu kennameef maaliif akka daleenuuf akka gaatti caqasnuuf so afaan tokko qofa qabnaa miti akka xiqqashoo haasoyne hedduu dhaggeeffannee hedduu laallee hedduu daleene xiqqashoo haasoynuuf arrabni tokko kan nu kennamee jechuudha so biizinasa kan keessatti obsaan heegalee tantee ilaalaadha wanni guyyaa tokkoo fi halkan tokkotti raawwatamu waan hin jirreef raawwii tantee bareechitee xiyyeeffannaadhaan daleede namoota waa beekanirraa caqasattee namoota karaa san deemanii beekanii dalagaa si agarsiisanirraa dalagaa sanatis karaa isaan deeman san deemtee daleede injifannoodhaan jiruu tantee takaleessa osoo hin ta'in jiruu tantee taboruu heegalee tantee heegalee bareedduu heegalee ittiin gammaddu heegalee guniif ilaaltu bar kaleessa waaniifin kaleessa irra hin dhaabbatiniifin rakkinni na mudate sun waan nan dhaabiniifin as gahee jettee namoota hedduuf kaka'umsa taata namoota hedduuf fakkii taata namoota hedduuf illee gaaddisa taata maaliif jennaan waan ilaalcha kankee ilaalcha gaarii ta'eef waan ilaalcha kankee borurratti iftaan irratti xiyyeeffateef waan ilaalcha kankee baha bu'ii irra dabarte san irratti xiyyeeffattee osoo hin tahin boruu kankee ijaaruu irratti garee kankee ijaaruu irratti xiyyeeffatteef fakkeenya ifiifis taatee nama gammadaa nama dammaqaa nama fakkii ta'u namni irraa waa baratu nama waa irraa hubatu taatee jiruu tantee injifattee karaa deemtee irratti aboo bar gurbaan suni gurbaa eebbifame bar aboo gurbaan sun namuu bar miciyoon sun haa intalti sun je'ee hawaasni kankee akka fakkiitti si fudhatu ta'uu dandeessu kaleessa irra yoo dhaabbatte osoo hin ta'in boruuf yoo tashattee daleede saniifuu waan guddoo akka viidiyoo kanarraa barattan abdii guddoodhaan qaba kaleessa irratti hin xiyyeeffatina fuula dura keessan irratti xiyyeeffadhaa boru ifaa iftaan borurra ifaadha saniifuu hundi keenya boru irratti xiyyeeffannee cimnee jabaannee itti gaafatamummaa 100% fudhannee jiruu teenya haa jijjiiruun isiniin jaa dhaamsa kiyya kaarraa kana yooni fi dhaamsi kun si fayyade irraa waa baratte dhaamsi kun nama biraallee ni fayyada jettee yoo yaadde nama biraatiifis sheer godhi akkasumatti viidiyoon tun na fayyade jettee yoo yaadde nuufis hamilee tahiiti laayikii fi akkasumatti koomentii irrattis waan irraa baratte kaayuudhaan yooni fi gaammaatii chaanala keenya Su'aad Mukhtaar Official tahuu baattellee chaanala kanaan maatii tahii wanni haareen nuti buufnu akka si bira geessuuf ملكة دولي سنتوكي جراد دا هند خيج سنيو اسنين خبجا اسنين جالدا هورا بولا